Kafuun akkam jirtu maatiiwwan Naayimii Tuubii duraan dursa baga nagaan gara chaanaalii kanaatti makamtan isiniin jedha. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan jalqabarraa chaanaala kana sabiskiraayibii gochuun maatiiwwan yuutuuba kanaa akka taatan isin affeera. Gamanumaan gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti ceena jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana tiiktookiin addunyaa kanarratti haala olaanaatiin babal'achaa jira. Kana keessatti egaa lammiileen keenya illee itti fayyadamu teknooloojii kana ta'aatti jiru jechuudha. Egaa kanuma irratti kan xiyyeeffate guyyaa har'aa tiiktookii keessumattuu sababa garaagaraatiin kennaaleen garaagaraa ni kennama. Kennaan taphaa jira yookaan kennaan karaa garaagaraa namaaf kennamu jira jechuudha gabaabumatti. Inni kunis yeroo baay'ee bifa kooyiniitiin kennama, garuu baalaansii keenya irratti kan inni seevii ta'u gara doolaaraatti jijjiirame jechuudha. Kanaaf nu illee kennaa kana gara kooyiniitti akkamiin jijjiirachuu dandeenya? Nu illee kennaa nuuf kenname kana jijjiirrannee kooyiniitti nama biraaf tapha garaagaraa irratti akkamiin kooyinii kennuu dandeenya yookaan giiftii kennuu dandeenya kan jennu jechuudha. Akkuma ilaaltan tiiktookiin appilikeeshiniin isaanii jira jechuudha. Kuni kan karaa Google Playtiin bu'e. Duraan dursa isa kana asirraatii uninstall goona jechuudha. Maaliifree kan kiraak ta'e jira waan ta'eef karaa sanaan exchange gochuun barbaachisaadha jechuudha. Karaa kanaa exchange gochuu waan dandeenye jechuudha. Egaa teelegiraama keessa ol isinii kaa'eera. Gama yuutuubii kanarraatiin ergattu jechuudha. Isa kana akkamittiin arganna kan jedhuu fi gudayyaa miidiyaa kan jedhu jira. Achi keessa seennee appilikeeshinii kana buufna jechuudha. Akkuma ilaaltan appilikeeshiniin kun bu'aa install jennaa jechuudha. Haaluma kana dura baratameen install goona. Erga install goonee xumurree gara adeemsa itti aanutti ceena jechuudha. Amma installing jechaa jira. Xinnoo eeguun nu barbaachisa jechuudha. Akkasumallee yeroo baay'ee tiiktookii karaa Google Playtiin bu'u irratti namoonni giiftii karaa adda addaa kaa'uu danda'u. Tireejar booksii kaa'uu danda'u. Kan karaa Google Play bu'u tireejar booksiin kaa'amuu isaa nutti mul'isu jechuudha. Keessumaayyuu warroota Itoophiyaa keessatti argamnu irratti appilikeeshiniin kun sanallee nutti mul'isuu danda'a jechuudha. Namni onlaayinii gaafa tapha taphachaa jiru tireejar booksii fooloowarii dabalachuuf yookaan akkasumas laayikii dabalachuuf ni kaa'a. Isa kanarratti illee akkamittiin hirmaanna kan jedhuuf deebii nu ta'a jechuudha. Kanaaf oopin jenna. Oopin jenna. Gaafa oopin jennu seetingii kana nuuf fida jechuudha. Gara gadiitti mood seetingii kan jettu jirti. Ishee tuqna. As keessatti egaa akkuma ilaaltanii change content region, change download location maal kan jedhu jira. Kanaaf nuyi biyya jijjiirra yookaan lokeeshinii region contentii keenya jijjiirra jechuudha. Biyyoota garaagaraatu jiru. Egaa akkaataa barbaachisummaa isaatiin biyya feetan irra godhachuu dandeessu, garuu baay'een isaa biyyoota Eeshiyaa kana keessa yoo ta'an ni filatama. Ani amma United Arab Emirates irraan godha jechuudha. Ergan kana godhee country changed to United Arab Emirates jedha. Amma baak jenneeti baanaa jechuudha. Close jennaa kana asirratti seetaappii kana ni filchiisa. Yoo barbaanne hin guunna, yoo barbaanne immoo skip jenna. Kanaaf skip jedheen keessaa ba'anii gama kanatti nu ceesisa jechuudha. Start watching kan jedhu jira. Ishee kilik gaafa goon jalqabna. Asirratti akkuma ilaaltan kana godhamaa keenya piroofaayilii keenya tuqneeti sign up jenna. Sign up gaafa jennu yoo haaraa hin jalqabne ta'e sign up jennee akkaawuntii bananna jechuudha. Yoo kana dura immoo akkaawuntii kan qabnu ta'e loogiin jenna. Loogiin asirratti opshinii garaagaraa nuu kenna. Karaa kamiin seentu kan jedhu karaa feesbuukii moo karaa googiliitii immoo yookaan karaa iimeelii immoo karaa bilbilaa seentu jedha. Asirratti yuuzarneemii keenya nu gaafata. Ani karaa iimeelii amma asirratti bilbila nu gaafata. Bilbilaan yeroo baay'ee seevii miti. Akka tasaa bilbilli keenya nu harkaa baduu danda'a.
Kanaaf karaa iimeelii yoo ta'e gorfama jechuudha. Iimeelii koon gashaa. Iimeelii koo ergan gashee akkuma ilaaltan Gmailii fayyadama jechuudha. Erga akkas godhee paaswoordiin gashaa. An dura guutee waan hin jiruuf asirraa paaswoordii koo ergan gashee booda loogiin jedha jechuudha. Loogiin jedha. Asirratti verifikeeshinii na gaafata waan ta'eef ishee kana suutadheen boca ishee keessa kaa'a jechuudha. Verification completed jedha. Amma waa hundumayyuu xumurreerra jechuudha. Egaa yeroo jalqaba guunnu bara dhalootaallee nu gaafachuu danda'a. Yeroo baay'ee TikTok monetize ta'uu danda'an jechuudha. Haaluma laafaa amma kallattiimaan gara profaayilii koon seena jechuudha. Asitti mallattoo tuqaa sadii jirti. Mallattoo tuqaa sadii jirti. Setting and privacy keessa galleeti. Amma baalaansii keenya gaafa laallu asirratti baalaansii gaafa laallu an dura kan jijjiire qaba. Kan hin jijjiiramnes ni jira jechuudha. Amma yoo ilaaltan dura naannoo kooyinii 64 qaba. Kan hin jijjiiramne immoo doolaara 0.08 qaba jechuudha. Karaa noormaalii sanaan gaafa deemnu asitti gaafa kana kiliik yookaan gift revenue kan jettu kana kiliik gaafa goonu no Google Play maal nuun jedha. Asirratti kallattiimaan direct nu godha jechuudha. Amma yoo ilaaltan almost exchange gochuuf deemaa jira jechuudha. Asirratti kaa'a exchange coin jedha. Meeqarraa gara meeqaatti akka jijjiirru nu kaa'a. Asitti baalaansii nuti qabnu. Kanaaf yookaan immoo kaffaltii sana yoo fudhachuu barbaanne haala sanaatiin nu kaa'a jechuudha. Isa kanaaf maal goona guyyaatti amma kana baasuu dandeenya. Naannoo doolaara 1,000 baasuu dandeenya guyyaatti. Kanaaf amma ishee kana jijjiira jechuudha. Kallattiimaan gara kanatti na fida jechuudha. Amma isheen kun gara kooyinii meeqaatti jijjiiramuu akka dandeessu asitti kaa'a. Ammaawuntiitti jijjiiruu barbaannu keewwanneeti kallattiimaan sana jijjiirra jechuudha. Amma kanaan qaba. Kanaaf guutummaa isheen jijjiiramu amma jijjiirru kaa'uu qabna jechuudha. Ishee kana jijjiiramanii fakkeenyaaf asitti maal jedha exchange completed jedha. You have exchanged 7 coins kan jedha. Okay. Haaluma kanaan amma homaa giiftii irraa homaa hin qabu jechuudha. Ammaawuntiin walumaa galatti meeqan qaba? Naannoo 163 qaba jechuudha. Kan erga goonee booda keessaatii baanaa jechuudha. Salphaamatti amma yoo laalle dura 63 qaban ture amma naannoo 71 qaba jechuudha coins. Amma ni kallattiimaan namootni gaafa taphatan onlaayinii galee giiftii karaa adda addaa akkasumatti kennuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf isinillee kanatti fayyadamuu dandeessu. Dabalataan illee namoonni gaafa onlaayinii jiraatan laayifii gaafa gallu treasure boxii isaan kaa'an kallattiimaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Namoonni laayifii jiran ni jiraatu. Hin jedhan namni amma nu warra isin qabanne hoo jiraatan maqaa isaanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Maqaa isaanii abaluu naa deemteettanii maqaa sun barreessuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu ammas illee kooppilingi sheerii kana nutu kan warra sirra jirtan kun subscribe gootanii odeeffannoon kun illee akka babal'atu gochuuf